አባቴ ሀቢቢ ድምፅህን ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ ታም ቢቀሉትም ለቲ አባታ ደም አይ በቃ ከስታና ወሊ ገለር ከዚህ ያ ምንም ማለት አለ ብራኮንቀው በቃ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክን maqaa tiktookii barreeffatte koffiti aljiratti birrii achirratti ergu kababu shimangistu kuma tokko jedhee qabu qarisi Itoophiyaa nagdi baankii fakkaata akkamatti nagaya jirra wallahi maali jirta heerumaan qopheeffanne waa inshallah tiada jirra asitti mo asitti taw asli yon Canada de me mera ni roman abadan ma odeeffannoo sabattu nagayere fatti ni diaspora o ebruufatti miile manamina barbaaddi uffata bitatte anjerani anfi gaafata jedhe yeroo dhabe akka waan qabbanni kun osoo seenee gadi wannoon jedhee heerumuu hedduu namni natti jedhugaa Rabbi simil keessinna akkami ya rabbi akkas ture tiyaanne turre garuu gizee tiyaannu sigale no intaw Canada dhumatti naafa ta'uun jedhe yaada jijjiirte yaada jijjiire malee dhugaa ture yaa isa sitti jijjiirame moo situ yaada jijjiire ana jijjiire Zamana kana sila dime TikTok ini sih me. Miskina me katuru zamana madami ise Amerika de mu diaspora teru biya mana madami tiyo biya tigale kono amma wan ufata ru me chato dabetin hando de me chata jira lagara tae. Enna batiyya ni sagas goti doktor mali sitti ballese. Yo fede Canada deeme wal fuuna malee asitti Kaayirotti abadan. Waan dhiironni diaspora shamarran kenna biyya Arabaa goote bineensi mukatu waliin goone dhuga. I'm so sorry. Akkam seete asli garuu maaliifi diaspora gizee jettu dhugaa keeti nuti shamarrani diaspora gana yoo argine dhugaa dubbachuudhaaf kan jaalalaas ni jira kan maallaqaas ni jira siigalee miira keessa gallee jaallanna yaa tokko tokko maddabaraadhaa fi tokko tokko immoo kan dhugaas ni jira kan kijibaa akka jirutti kan dhugaas ni jira siigalee na gizee argitu immoo hin jira miira keessa seenta. Kana akka gurraacha kana gizee argitu. Yeah. Mira keessa seenta. Yeah. Rabbummaan nu haadhee gudhugaa jaalalti isaanii hamtuudha jaalalti diaspora. Ingiliffa kana jaalala nama qabsiisan. Yaa muuvii kana roomaansii kana ni beekaniimi. Roomaansii kana ni jara dabalanii nama laafsisan. Wallahi na rabbummaan nu haadhee jaalala isaaniirra. Wanni an jedhu ana na haadhee. Mudannoo osoo jala jantu karaa miseen jalaatiin si mudate waan gammadda kana wayii waan hordoftoota kennatti himte yoo qabaatte akka mudannootti. Dhugaa waggaa dabarfatee jira. Waggaa lama yaa waggaadha. Jaarsa wayinnaa dhufeen biyyuma diasporaarraa si galee. Mubee gaafatee mubeen hokkeedee mubeen naafidee mubeen hangaarraa hima waan sana gizeen arguun kolfa achi natti fidee bakka yoo jijjiirames maqaa diasporaadha jedheen ittiin haasaa garuu bootii miidha malee miseenjaraa miti. Achi natu haasofnu siigalee bakka harakaata godhaa qabeenyaa kana minaamin jedha viidiyoo banee nyaatan hojjetaa jira ispoortiin dalagaa jira waan hin taane nan dubbatas siigalee ani immoo harkaan
أكنا نتنتلو إيه ما لجتاج واتين درجاج أنكر قد أجر أكس قد فيديو بن أكس قد مالي بوي دانكي مالي محمد بيارا ما جيو ركض نسي أجر ركض جوني سيد Kushina keessa ta'ee agarsiisa. Kushiinaa na agarsiisa, mana na agarsiisa, antu jaara jedha. Ani akkanitti si jiraachisu jedha. Ganaa mallee haasofnee barre guyyaa afurillee hin geenye barre. Sarraaqajaan hin jiru qooyi biyya marajjii maan gaafate. No, an ofiifin kuukii moo kuuki godha naan jedhe. Kuuki godha ofii mana keessatti. Ingiliffaan. Si godha. Cook goda kikumo cook goda Wati godha kun. Wati amatti fakka cooking wati am. Yaa. Na akkasi rabbiin nu haa eegu jaalalarra. Aamin. Bareedaa'e. Nagaa qabda akka bira. Nagaan qabaa bakka siin qabu deemi taphadhu. Yalla habiibti sitti haa tolu. Yalla baa. Bye. እናንተ እንዴት ነው ወሬ የምትወዱት ግን? ምን አይነት ሰዎች ናችሁ ግን? ወላሂ ኦሮሞን ኩን ዋን እንትን ይመለኝ ጃለቱ what happened? ዋይ ደባ ዋይ ሀርማ ዋይ ዲራፍ ደላ ዋይ ኘፍኘፊ ዮ ሐሳቢ ነሚኩን ደበላዴም ኘፍኘፊ ደበላዴም ኘፍኘፊ ከነ ማሊፍ አከሲ ጃለተኒ ዋይ ኘፍኘፊ ማሊፍ አከሲ ኢባ ምንድነው ኘፍኘፊ ማለት ጅራተሙ ምንድነው እሱ ማለከስ ኘፍኘፊ ከነ ጃለቹን ዋይ ዲራፍ ደላ ዮ ሐሳን ነመጀለተ ተሪ ነማዳ ገሰን ነሚያቱ ቁም ነገር አዱ ፊ ሐዲስ ወይስ ንቲ ማየለ እንደገሰን ሐዲስኒ ማለስኒ ጎል አናማቹን ገረገለቱን አበደ ደባኪ ያገርሲሰ ወላሂ ነሚ ኢብሰዲኒ ዱፍ ኢብሰዲ ቁልቁሉን ፍድ ነማ ኢብሰዲ ቁልቁሉ ደባኪ ያቺ ገረገልቼ እቹ አከሞሮሞ ጀዴ አመዱፍተን ሲገሌ ሌሽ ባደባ ጃለተነከነ ተው በእናታችሁ እንደዚህማ ደባቱ ደዱ ወላሂ Sekan jiran meka ku bangkam no kana kamilen aloni duban fulle akka milen bu akka kapso kana tisen kan gocha jiru ba ya tujra bette akka kapso namni way bilbile mallanje da betta lengadda iftu nanje dimu mamado kana nul qabate inama dijollem tokko ka warri madaa'e keessaa sadarkaa miillirree hojiin ala ta'uu kan ga'edha yaala hin arganne jedhani amma jedhe ani xiqqaa yaala dhiisi mana kiraa dhabaniitu karaa irratti baanii rakkoo guddaa keessa jiru dhaloota duuba jiruufoo maaltu dhaamama maaltu godhamaa jira dhaloota isaan duuba jiru dhaloota qabsoo kanatti kanuma naan jedhe beettee namni suni ani deeggaraan ture garuu jedhe obboleewwan keenya quxusuun keenya hin jiru amma yoo inni asitti yaalcha dhabee miillisaa wanti hundisaa kun hojiidhaan ala ta'e akkamitti nuti yoo warri xixiqqaan fakkeenya maalirraa fudhanna nama kanarraa naan jechaa turan ijoolleen ijoo dhiisaa akka rakkoodhuma oromoof oromummaa keessa jiruudha malee ka akkas jettee hin dubbattu beettee dhibbatti irra qaqqabda maaliifi akka haamilee isaanii eeggamu goota abshiran gadandeenye ol bira jirraa uumaan taate wareegame eenyu tafee eenyutu yaala dhabee jedhame wanti duuba deemee ordofamu takka hin jiru jechuudha. Kanaafuu asirrattis rakkoo hedduutu jira yoo nuti dubbanne immoo sin beekamtii argachuudhaaf akkanatti dubbattuun hin jedhama baame nuti kana goone san goone jechaa hin jiru ammas taanan jechuun garuu wanti nurraa eeggamuu qabu hin goona. Kaasati iktararraa kaasa qabsoo Oromoo kana Suudaan bira dhaabbataa jira moo Masri bira dhaabbataa jira moo dabu agarteetiin sila Dubaay dura dhaabbataa jira dhiiga ilmaan Oromootiin deemaa jirti. Dhiiga ijoollee Arabaatiin deemaa jirti. Kafaa ollee wayita nurraa nyaatee wayita geessee jedhu akkuma achi zubaalaa ijoollee biyya Arabaa jedhanii maqaan ubaasan. Afaa ollee wayita agartee nuti waa dubbannu isin ijoollee re'ee jala jirtuu nuun jedhan ijoollee madaamii nuun jedhan. Nu garuu ijoollee madaamiitun ufiif jiraataan jirru ka jiraannuuf saba keennafi miidiyaa ta'inna waan fedhe ta'inna dhugaa rabbiititti ijoolleen biyya kana darama biyya namaa kana baay'een ture
nuti kun kondomii namaa taane jechuudha. Kondomii namni yoo itti fayyadame dhiifama illee naa godha obboleeyyantii. Kondomii namni yoo itti fayyadame eegasii awwala mallaqaan bitate eegasii achi darbee biraa deema jechuudha. Bootoma bareeda illee hin geessu. Zubaalaa keessatti darbee biraa deema jechuudha. Namni barsila kabaja qaba waan itti fayyadame tokko kabaja qaba. Ijoollee biyya Arabaa warri jedhanii yoo dubbatan ani qabsoo jechuun an kabeeku kilaasii qawwee bichaa qabatanii tokko suumiti. Qabsoon diinagdeeni. Maal nyaata sila mootummaan kun jaalmarroo yoo biyya Finfinnee qabatee yoo namni diinagdeen hin jirre maal nyaata? Abiyyi maal nyaata? Jawaar Mahammad maal nyaata? Daawud Ibsaa maal nyaata? Kunoo dhabanii nu kadhataan jirani obboleeyyantii waggaa meeqaan umriin kiyya yoo xiqqaate waggaa 32 waggaa 30ti. Tijaartee kaan makiinaa itti binnee maali mee doolaa biraa isaan kamtu gargaara nama tokkoffaa dhaabde. Oromoo ilma namaati kabaja qabaachuu qaba. Namni wayita awwalaan luka qabaatee yoo itti dhaqe gaafa inni luka dhabellee nama sanii kabaja qabuudha. Gaafa bilisoomnee nuun jiran. Gaafni bilisumni dura yoo namni rakkoo namni rakkoo keessa gale ilma namaati dhaabdi kenna kamuu dhaabnummaan Oromoo kamuu ummata isaa dhaga'uu qaba ummata isaa kabajuu qaba. Biibillee nama kabajuu qabdi. Maqaa namatti maxxansitanii ilma namaa kana rakkisina. Isin amma beetasaba tokko fakkeenyaaf ana abbaan kiyya yoo agarte ana baa'oo ta'e abbaa wanni galchuun jiru. Adeera kiyya wanni galchuun jiru mana abbaa kiyyaan gubbina obboleessan kiyya yoo na agartan ajjeesaa malee. Biibileen kana qabuu qabdi. Obolleen nama biibii ta'eetiin ati ilmi kan kee biibii keessa jiratanii abbaan rakkisina. Haadha rakkisina. Akka namni isin jibbu nama ofiin godhina. Ammas immoo isin ilmaan ijoolleen agartee biyya Araba yoo namni tokko isin dogongora hojjetanii dogongora keessa isin hittime. Dogongora bara biyyi wanni nuti jibbinuuf mee dhiifama naa godha. Wanni nuti abiyyi ammataa kooti wanni nabiyyiin jibbuuf ana isinii beekaa isin lugaame isin yaabbadhaa. Waan nuun jiraa jiruuf isa jibbina. Malee waan inni yookaan inni amaara ta'eeti miti. Maaliif waan nu agartee nuti qabsoofne karaa nuti hidhamne abbaan keenya itti tumamne nu itti tumamne itti kolaafamne deebii keenya nuun deebisin waan si gaafanne nuuf deebisii jedhanii jirra malee ebaluun gadi buufne ebaluun ol baafna miti bara. Isinis warri adda bilisummaa Oromoo illee dhaggeeffadha. Isinis warri deeggartoonni isaa ta'u warri hooggantoota illee midhaan baata namni tokkochi nama shanuu hoogganeeti. Wanni waan namni isiniin jedhu maqaa namaan baasina tokko gaafa kamal galchuu wanni eenyu kamal hebbootu himaan nuun jedhe nimtichi nu birrii itti erginee qariyaala meeqa itti guuraa jirru akka wadala harree iyyitan nuun jedhe. Nama du'e gaafachuu yaa obboleeyyantii wadala harree nama jechisiisa. Sana keessa nageenya. Kanaaf dhaggeeffadha. Namni tokko kabaja qaba. Yoo namni nama gaafate abbaan gaafachuu mirga qaba. Namni tokko waa gaafachuu. Jaalmarroo gaafachuu hin dandeenya. Jawaar gaafachuu hin dandeenya. Abiy gaafachuu hin dandeenya. Daawud Ibsaa eega Oromoof dalage gaafachuu dandeenya. Maraaraa gaafachuu dandeenya. Gaafii namni akka itti fakkaateeti gaafata. Ani sammuu jaalmarrootiin hin deebu. Sammuu jawaariin hin deebu. Ani Oromoodha. Eega Oromoon ta'e namni kaardii narraa fudhatu hin jiru. Kun namni kaardii naa kennu jiru. Kalee bilisiginnaa ta'e har'a oboo ta'uu hin danda'u. Laalee irraa kalee oboo ta'e immoo kafaa wal ta'uu hin danda'u. Anatu sheeka. Anatu beeka. Anuma isin salaachisa namni namuun jettuun kun namni isin salaatu obboleeyyantii. Ila yoo qeesii bira geettan qeesii yoo sheeka bira geettan sheeka yoo barsiisaa bira geettan barsiisaa. Barumsallee anuma beeku. Wallaahi namni isin salaatu namni didee jira akkasitti nama salaatu. Kanaaf waan namni isiniin xumura dinnee jirra nuti san. Achi garagalee Jawaar Mahammad si salaachisa hoonaan jedhu yoo na salaachiftee jettu bu'aan an achi keessaa argadhu maali inni jira. Marroon achi garagalee salaachisa jedhe jaalmarroo bu'aan ati naa fiddu maali nuti Oromoon bu'aa barbaanna malee jaalmarroon si salaachisanaan jedhe Allahu akbar jaalmarroon jennu yookaan basmaamin jennu nuti. Dinne nuti. Wallaahi Oromoon qaata qaroomtee jirtu Oromoo waan akkasii. Hayyoonni keenya immoo uummanni achi hin jiru. Dhiifama uummanni achi hin jiru. Hayyoonni keenya immoo achuma jirtan. Homa bara dheengaddaa homa bara jijjiirama bara waliin jijjiiramaa deema. Deeggartoonni illee jijjiiramaa deema. Qayyarama gara gabayaan akka Jawaar Mahammad maal jedhee gabayaan tokko yoo isin agartanii yoo isin uummanni yoo isin muka nutti micciirtan ashkara keessan taana jedhe. Yoo isin nutti jiggootan kalaas. Jarri ashkara keenyaa taatu malee uummanni Oromoo akkamitti nama lamaa sadii ashkara taasil. Akka uummanni namni lama sadi hayyoonni namni sadi afur Abiy Jawaar yookaan Maraaraa mee jaarsa itti makinaatti yookaan Daawud mee jara kana dhidhiisa ijoolleen maan sadii nama 60 nama agartee nama meeqa nutu isinii beekaa fudhadha yoo waan kiyyan fudhatanii numtanii nama nuun jedhu nuun dhageenyu obboleeyyantii
والله نفسين أورمو قالي تاتي جرتي أما نفسين أورمو تكالي تاتي جرتي كنا بوبليان تينا ورانا بلسوما أورمو كمروتي ميتي خامود جالداويتي ميتي جالداويتي ستي دوفي جال مرولين تروفي أنا اللي ممكن وقنا توف أما مالتو نبيخ كافا ولن كجواري ميتي كمرارتي ميتي كبكالاتي ميتي أتيس كافا وتودن ديت أنا اللي بولشا تودن ده أبي اللي بستجنا كتا يكون أبي بستجنا كتا يكون ورو الراكو في أنا بستجنا تود مولو بولشا يسا تود مالا يو كان جال مرو نوم ديمو مالا يو كان جوار نوم ديمو مالا أكنا تبيغا نما تو كويتا كينو أكو ما كينو تتاي أنا ما نما ديك غرون كبا دابا ديك غرون كبا دابا أغرتي نتو فويتا غرو ويتا دين برغيتان نما كينا يكون كلوي تراجي تارجيتان نما كينا كاركاتي كراسي راسي لأي أي أتشاني ديك غرتا كانا فلوي تسيشي تيتي بكس راجي تيو يتنين ورمو ما hin qabdanii isin jedha isa gargaara isa waa godha agarte isa waa godha silaa yoo nan nagoomi luka isa tachitte saniif garuu namni sun akka beelofni akka mana hakimaa dhaqu bisigina ta'e jiraachuu yoo ta'ellee haa ta'u qofa ollee yoo ta'e haa ta'u nama akkasitti deeggara ani garuu dhaaba deeggaruun qaba dhugaa rabbi feetanii nama deeggaruun qaba nama waan isaa agartee irraa bitadhuun qaba nama ammoo siyaasni isaanii haa ta'u jira garuu kafaa'oon na biratti rakkachuu hin dandeettu habaa'oon na biratti rakkachuu hin dandeettu yoo ati waa balleessite dhukkeen sirraa kaasa wallahi andaara si godha maaliif haga ofii danda'utti jechuu rasaasa akka keessa yoo dhabellee sagaleen xiyya rasaasa haga danda'utti kanaaf keessattuu waraanni bilisummaa Oromoo amma nama lamatu eenyutu haylii qaba waraana bilisummaa Oromootii fi Abiyyi keessattuu Jawaar calliseedha kafaa'oon calliftee jirti keessattuu waraanni bilisummaati waraanni Oromoon ijoo agartee warri bistiginnaa jechuudha ummata Oromoon dararina maayini kaardi asumarra maan namaan jaa maal beeta way ati kafaa'oodhaami ati kafaa'oodhaan kalee kafaa'oo warra baa'oon ta'uu hin danda'a yoo fedhe bistiginnaan ta'uu hin danda'a nama Oromoof ta'u nama sammuu kiyyatti namanoon isin salaachiifnaa nurraa dhiifama garuu yoo isinitti hin dheeresse dhiifama naa godha akkasii jaa ijoollee ta'een akka tadhayamte tamana kiraa rakkatte kaleessa gargaarree har'a yoo isaa waa balleessanillee badii isaanii sanitti himaa gargaaruu qabnaa akka Oromoo tokkootitti maaliif namni suni